Tidak jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota kiyya oduu yeroo ammaa tanaa gabateessiniif dhiyaanneeti hanga xumuricha qophichaatti nu faana turtii taasisuun laayikii fi sheer sabiskiraayib godhuudhaan nu faana akka turtii taasiftan isin jenna. Oduuwwan keenya jajjaboo guyyaa irraa irraa kan eegalu ta'us oduu jajjabaa irraa lama gabateessiniif dhiyaadheetiin jira. Hanga xumuraatitti isinis na waliin turtii taasisuu hin dagatinaan isiniin jaalla. Mootummaan Jibuutii kan yeroo hedduudhaaf aangoo irra ture yeroo ammaatiifis immoo yeroo ja'affaadhaaf filatamuudhaan bulchiinsa Jibuutii ta'uun isaa dhaga'ameeti jira. Jimmata kaleedhaa filannoo isaatiin irra aanuudhaan bulchaa biyyattii ta'uun beekame. Oduu keenya kanatti aanuun namni yeroo hedduudhaaf hawaasa isaa tajaajilaa ture guyyaa kaleessaa magaalaa Roobee keessatti miidhaa hamaan irra gaggeeffamee ture. Warroonni tarkaanfii san irratti fudhatan to'annoo seeraa jala ooluun isaaniitis dhaga'ameeti jira. Amma immoo gara oduu keenya bal'inaatti wayitaaniif dabarutti pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'il Umar Geelleen bara 1999 irraa jalqabuudhaan hanga bara 2026tti Jibuutii kan bulchaa turan yeroo ammaan tanaatiifis immoo aangoo isaanii jabeeffatanii itti fufaatti jiran. Paartiin mormituu kan isaaniin waliin mormaadhaa turan Mahmad Ali Samattar namni jedhaman aangoo dhabuudhaan yeroo ammaa tanaatiifis immoo pirezidaantiin biyyattiidhaa Ismaa'il Umar Geelleen filannoo kana irratti immoo 97.8 mo'ateeti jira. Ismaa'il Umar Geelleen kana kan argatee turenis bara 2021 keessa immoo 97.2 mo'ateeti ture. Yeroo ammaa immoo paartiin mormituu biyyattiidhaa biyyattii 2.2 kan mo'aman ta'uun isaaniitti dhagahameeti jira. Pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'il Umar Geelleen umurii isaa waggaa 78tti Jibuutii yeroo hedduuf bulchaati jiran. Jibuutiin biyyattii namoota miliyoona 23 qabdu yoo ta'us biyyoota kana keessatti immoo biyya daldalaan beekamtuudhaatii fi waraanni biyyoota garaagaraa achi keessatti kan argamanidha. Waraana Ameerikaatirraa jalqabee hanga Jaappaan hanga Xaaliyaanii fi akkasumas waraanni Ingiliziis achi keessattis kan argaman ta'a. Garuutuu immoo Jibuutiin kan Faransaayidhaa dubbattu ta'us Faransaayiin yeroo hedduuf isaan bulchaati kan isiin jirtu. Jibuutiin yeroo kana keessatti immoo filannoo ammaan tana gaggeeffame irratti mootummaan Jibuutii yeroo hedduuf isaan aangoodhaafis fedhii hin qabu osoo jechaa jiru yeroo ja'affaadhaaf walitti aansuudhaan Jibuutii bulchaati jiran. Paartiiwwan mormituunii fi akkasumas hawaasni biyyoota garaagaraa Ismaa'il Umar Geelleen tirkiidhaan biyya bulchaa jira jechuun kan qaanyeeffatan. Dubbii kanaatiinis kan ta'ames Ismaa'il Umar Geelleen bara hedduudhaaf aangoo biyyattiidhaa erganiif qabatan dhuunfaa ofiitti kan bulchaa jiranidha. Mootummoonni idil addunyaadhaa kan yeroo hedduuf aangoo wal jijjiiran Ismaa'il Umar Geelleen biyyattii isaa ofii isaatiif kan bulchaa jiru. Garuu filannoo ammaan tana ta'ame irratti waan ajaa'iba ta'es yeroonii fi filannoon xumura irratti dhiyaate irratti erganiif filatamuu isaa abdateen booda ibsa kenneeti ture. Isaa haala kanaan kanneenis Ismaa'il Umar Geelleen mo'atee beeksiseera. Amma immoo oduu keenya kan itti aanutti wayitaaniif dabarutti dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa irratti viidiyoon hamaa fi kanneen garaa nama nyaatan hedduun sooshaal miidiyaa gubbaa deemaa ture. Namni yeroo hedduu hawaasa isaa tajaajilaa ture Dr. Kadir namni jedhamu Yagalee magaalaa Roobee keessatti iddoo konkolaataa irraa yaabbatamu irratti tarkaanfii hamaan irratti fudhatame. Dargaggoonnii fi turiyyeen magaalaa keessa jiraatan iddoo inni jirutti qabuudhaan miidhaa hamaa irra gaggeessuun isaatis dhaga'ame. Kanaanis telefoona hanga fidi jechuun wayita gaafatanitti isa kana irratti miidhaa gurguddaa gaggeeffameef bulchiinsi magaalaa Roobee to'annoo seeraa jala oolchaa jira jechuunis beeksiseeti jira. Dargaggoota nama 7 to'annoo seeraa jala akkaaniif oolan beekameeti jira. Dargaggoonni kun immoo irra hedduun isaanii kanneen godina Arsiitii fi Baalee irraa ta'an yoo ta'us
akkasumas namni tokko immoo godina Hadiyyaa irraa ta'uun isaatis mirkanaa'e. Gadiroon immoo yeroo hedduudhaaf hospitaala garaagaraa keessatti hawaasa isaa tajaajilaa turus amma immoo soorama bahee waraqaa soorama isaa fudhatee osooniif deemaa jiru tarkaanfiin kun irratti fudhatame. Namoonni hedduun ergaaniif isa reebaniin booda tumicha isarra gaggeeffame malee wanta biraa takkitti isaa hin dhageenye. Inni immoo akka yaada isaa dabarfachaa jirutti tumicha kiyya kana miidiyaa irratti ni oola jee hin eegne jechuunis himaatii jira. Ergaaniif isa tumaniin booda warra isa tuman sun guutuun namni tokko immoo kan yaalii san gaggeesse miliqee baafachuuf osoo yaadaa jiru qabamee to'annoo seeraa jala akka ooleetu mirkanaa'e. Kanaanis poolisiin magaalaa Roobee namoota kana guutuu isaanii mana murtiitti dhiyeessuufis qophii irra kaa'anii fi jiranis himaniiti jiran. Namoonni kunneen immoo sooshaal miidiyaa kana irratti yaadni isaanii akka gaggeeffamaa jirutti namoonni yakka kana hojjetan kana qofa osoo hin taane kan biraatis hedduun akkaaniif jirutu mirkanaa'e. Dargaggoonni torba guutuun nama tokko wayita isaan tuman osooniif nadhiisaa inni jiru miidiyaa kana gubbaatti hawaasa guutuu biratti ajaa'ibsiifatame. Biyya Itoophiyaatti biyya seerri hin jirre jechuun namoonni hedduun ajaa'ibaniiti jiran.